geerarsi beeyamma humna bar waraana caala. Jajallamu ka qottoo dhakaamu ka dhakaraa jajallamu ka qottoo uraamu ka dhakaraa. Biyya marga baalamii gaaddisa odaa jirra gaafa diinni boonfattee anuuf jira abbaan mala eboo kiyya qabadhee gaachana koo qabadhee boora koorra qubadhe silaa buqqaan guutuu qaboo ganama takkaa lulluu qadhee tangale qabirra. Humni tokko kana humni onnee sitti hora meeshaa sii ta'a si dammaqsa si duchiisa si lolchiisa si qabbaneessa. Yeroo xaaliyaaniin biyya kana weerartu aartii isaatiin biyyattii sana ofirraa qabuun jaalala biyya isaatii qabu eeboo fi gaachanaan sirba isaatiin eeboo fi gaachana farda isaatiin eeboo fi gaachanaan ummata san tokkoomsee baye. Gaafa Afrikaa keessatti gootota cimooleen biyyattii kana jirtu tokkummaa isheetiin. Sirba jaalattu keessaa sirboota kee keessaa kan sooddoo sanallee ta'uu mala kan sitti dhufume abbaan ijoollee isaa hundaa inuma jaalata. Kan jaalattu hamma tokkomee keessa nu buusine. Hundumaa nan jaaladha. Anummaan ni jaalatu an biraati. Kana nan jaaladhu sirba roobee tolee isaanii. Kana garummaan hayyee. Sirbietta. Maaloo xiqqooshi. Amma xiqqoo sagaleen kiyya sirrii miti. Roobee tolee gannaa bona kaloo deena jette jabili loonii roobee tolee gannaa bona kaloo deena jette jabili loonii adeedanii kaaloo roobee tolee gannaa bona kaloo deena jette jabili loonii yokoolee naannaanii roobee tolee gannaa bona kaloo deena jette jabili loonii. Kanaga makanasi jedheera kan kaan immoo sitta gulana aadaa keessattuu ijoolleen Oromoo warri Oromoo ta'e aadaa Oromoo kana keessatti safuu eeggachuu qabna. Safuu san darbuu hin qabnu. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya har'as qophii biraatiin walitti deebineerra qophii keenya Bridge Art har'aatiin immoo keessummaan keenya artist Biraanuu Margaatii baga nagaan nu eegdanii walitti deebineerra. Mee artist Biraanuu Margaa duraan dursee nu kabajjee waan istiidiyoo keenyatti nu argamtee fi maqaa daawwattoota keenya fi maqaa miidiyaa keenyatiin si galateeffanna. Mee daawwattoonni daawwattoota biraan of ga'ime eenyu akkamitti gara muuziqaatti dhuftee dursiiti ati eenyu jechuun hin ulfaata daawwattoonni si beeku garuu foormaalitii dhuma isaatiif. Ani Biraanuu Margaatan jedhama. Iddoo dhaloota kootis namni baay'een hin beekaa yeroo baay'ee miidiyaa gubbaarratti beeku waan ta'eef godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sadan Soddoo ganda Goda Dulaa iddoo addaa Qacama iddoo jedhamtan aladhe achis immoo barumsa kiyya sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Arbuu Culullee sittan baradhe Sadan Soddoo jechuudha. Isaan gara magaalaa Finfinnee dhufuudhaan Addis Katamaa kan jedhamu achitti kanan baradhe. Isa gara adda addaatti kan deematuma turre. Babbaranneet immoo gara aartiitti ani duraan dursee waa'ee aartii gara aartiittaan dhufaa yaada jedhu hin qabu ture. Hojiin kiyya hojii siyaasaa irratti bobba'een ture. Naannoo Sooddoo biyya handhuura Oromiyaa an taasisan keessaa namoota waan san gubbaarratti qabsaan keessaa ani nama tokkodha. Sooddoo ilmaan Tuulamaa ta'uu isaanii Sooddoo ilma Oromoo ta'uu isaa Sooddoo maqaa isaas lafa isaas ofumaaf kan moggaase ta'uu isaa yoo san kanaan ibseen naannoon Sooddoo gara Oromiyaatti akka deebisu nama taasisa keessaa anadha. Hojiin siyaasaa akka korreentitti yeroo bakka ittiin ishiin nama qabdu hin beekane waan ta'eef korreentii kana eessuudha jedheen gara aartii kanatti dhufe. Gara aartiitis gaafa dhufu waan aartistii beekamaan ta'a jedhee miti. Inni sunis maal jedhuni warri Sidaamaa kun dhugaa dubbatu bisootee walla dawoo waan jedhu tokko jira. Walaloo fi yeedaloo artistoota hedduu kan kenna ture. Artistoonni kun immoo sirbaniituma ittiin beekamu malee kabariuma kaasetaa san gubbaarratti illee walaloon fi yeedaloon Biraanuu Margaati kan jedhaniin baasan. Maquma isaanii baafatu.
kunis xiqqoo nama dallansiisa nama tokko gadi nama tokko ol waa'ee aartii kana maafaniin hojjedhu walaloo barreessuu nan beeka yeedaloo barreessuu nan beeka mee ofallaala jedheen yaalee akka tasaa wanti hojjedhe sun keessattuu warra Sooddoo jedhu sun ana beeksisuu qofarra kan caalu biyyattii kana beeksiseera nama Sooddollee Sooddoo eenyu akka ta'e isaan beeksise kanaanan gara waltajjii aartii kanatti dhufee jechuu kooti. Tole dura egaa sochii Oromoo keessatti wanti qabsoo yeroo ka'u qabsoon Oromoo tokko akkuma atuyyuu dursa ibsuuf yaalte gara sirbaatiin gama aartiilee birootiin qabsoon gaggeeffamaa ture. Atillee akkuma jette dursa osoo gara aartiitti seenin directly siyaasaan gara gama siyaasatiin akka hojjechaa jirtudha kan naaf himte. Mee sirbi kee inni dura isarraa kaaname sirbi kee inni dura yookaan immoo weelluun inni dura gadhiiste maalodha? Sirba kaaseetta tokko guutuun hojjedhee sirboota 11. Kaaseettichi maal jedhama iyyuu? Roobee Tolee jedha. Roobee Tolee jedha. Roobee Tolee gannas bonas kaloo dheennaa jette jabbileen looniin. Nan yaadadha. Yaa dureessa koo. Iyyeessa silma waamna dureessa qofa miti yaa dureessa koo argee yaa dureessa koo jedhe. Akkasitti waan aadaati kuni aadaa ugaa ayyaanaa. Yeroo masqalaa yeroo adda addaa ayyaana gubbaarratti ittiin sirbanii maqaan kaasita sanii Roobee Toleedha. Garuu baay'inaan kan bahe isa warra Sooddoo jedhu san. Okay, lammaffaa isaatiin. Kaasituma sanirra jira. Achuma kaasituma 11 sirboota 11 kaasita tokko keessatti ba'an calqaba dura waan naan jedhu san gubbaarratti sirboota 11 jira 11 keessaa sirboota Roobee Tolee Lookoo fi warra Sooddoo kanatu cabsee keessa bahe jechuudha. Ana beeksisan isaanii ani biyya beeksisan isaanii jechuudha. Warri Sooddoo kun inuma dhiichisama sirbi kee warra Sooddoo jedhu kun anis akka carraa ta'e garuma sadan Sooddoo kana dhaloonni kooti. Naannawa sanitti yeroo cidhaallee yeroo maalurree namni sirbuma kanaan irraa galcha anis nan yaadadha. Mee duubattiin si deebisaati. Kallattii kamiin mee caarranumti akka tasaa ta'e gama siyaasatirraa gara aartiitti jira mitiire ivantii wayii wanti achitti nama seesisu wayii jira maal inni yaadatta? Wanti gara siyaasatti gara sinti inna deebise tokko jira. Televezyiinii Itoophiyaa qophii afaan Oromoo keessatti nama 21 wajjiniin dorgomne. Gaazexeessaa ta'uudhaaf achitti galmaa'een ture. Yeroo achi keessatti galmaa'u kana keessa akka carraa tan darbinaan achuma keessaa namoonni natti ka'an. Namni kun abbaa aangoo guddaadha. Qaama siyaasaa tokko keessatti itti gaafatama guddaa ta'e akkamitti carraa namoota biraa dhiibuu danda'a jedhanii. Egaa yoo sana yaadatamini waan ta'e hin beeku yeroon dhaabbata Sooddoof Jiddaa kan dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo Sooddoof Jiddaa barreessaa fi itti gaafatamaa waajjiraa akkasumas itti gaafatamaa dargaggoo kominikeeshinii kana hundumaa achi keessatti waan akka aangoo 6 kana ofirraa qaba. Kooma kiyya maaliif namni waan hin jirreef malee aangoo san akkuma jiru natti kennuu barbaadamee miti. Hojii san ani hojjechuu danda'uuf hojii Oromummaa waan ta'eef natti kennanii isa san hojiin hojjedhe san keessatti waltajjii adda addaa hanan hojjedhu keessa wanti jiru jira yeroo tokko stoorii keessaa baasaniit yookaan maqaa balleessuudhaaf yookaan maqaa miidhagsuudhaaf wanta kana akkanatti hojjedhu jedhamee waan asii kennametu jira. Waan san keessatti wallaalu ofuma kiyya waltajjii san gubbaarra dhaabbadhee waltajjii san hojjedhe ofuma kiyya immoo deebisee waltajjii san waan hin taaneen ol kaa'uun natti hin tolle. Dhaabbanni Dimookiraasummaa Uummata Oromoo Sooddoof Jiddaa kun dhaabbata uummata Oromootti makuudhaaf dhaabbateedha. Uummata naannoo kibbaatti nuti warri kibbaa
nuti guraageedha jedhanii nuti nuti oromoodha jennee oromummaa keenya mul'ifnee gara natti as deebisne erga kana ammoo jarri kun dhaabbanni Soddoo Jiddaan fi abaawoon tokko jedhaniit ilaallatare kana keessatti yeroon ari'amnu yeroon hidhamu ariibamnu yeroon bakka asiifachi nu fiiksanii nu ari'anii waa baay'eetu jira bakka isa keessa darbee darbu isa waan kana dubbachuun gaarii miti isa yoo laaluun waa'een siyaasaa kun bakka natti hin tolle bulees kiyyaa hangafni jiraayyuu ganna nama argaa kan jedhan yeroo dargii keessa warra abbootii aangoo dargii kana nama afur rukuteet waggaa 11 hidhameet waggaa 21 itti murteessanii waggaa 11 hidhameet akka tasaa jarri keenya kun galanii gaafa san bahe mana hidhaati waa'ee siyaasaa kana ittiin deeminnaan jedha ture kanuma kanaan kan ka'een aartiin nama bashannansiiftii aartiin nama kakaastii aartiin meeshaa waraanaa guddoodha meeshaa misoomaa guddoodha gara sanitti soo deeme waan tokko hojjechuu danda'a jedheen itti deeme haa ta'uti egaa amma tokko jenneerra ayyee namatti tola duratti informaalii haasaa turre maatii warra Baqqalaa Wayyaati waan jedhu wayii kaasne akkas haasaa turre Baqqalaa Wayyaa jechuun immoo akkuma namoota guguddoo biyyattii kanaaf oolanitti immoo maqaan isaa bakka baay'eetti hin ka'a elementary hanga university jechuudha. Mee waa'ee isaa haasofnu karamiin Baqqalaa Wayyaa fa'a wajjiniin maatummaan keessan akkana. Baqqalaa Wayyaa seenaan isaa yaadatu Baqqalaa Wayyaa eessuma isaatitu fudhatee eessuma isaa Gabra Maariyaam Gaarii Godaana. Gabra Maariyaam Gaarii Godaanatu fudhatee isatu guddise ilma obboleettiiti. Achumaan gara waraanatti galanii gara inni deemee waraana kana ittiin hin waraanne hin jiru. Gara Sidaamoo keessatti gara Dabuub keessatti Boorana keessatti gara hundattuu bakka inni ittiin waraanne hin jiru. Tarii Baqqalaa Wayyaa yeroo Xaaliyaaniin biyya weerarte matarayyaasiidhaan xiyyaara kasootti buuse kasoo biyyuma ati itti dhalatte san leemman kasoo baratti buuse. Baqqalaa Wayyaa jechuun goota caalu goota amma ammaatti seenan Itoophiyaa kunillee hin himneef jechuudha. Gootota hedduutu naannoo sanitti kan biqilan jiru. Baqqalaa Wayyaa firummaa kiyyaa yoo barbaadde Baqqalaa Wayyaa obsee qumbii duubee deenyoo irratti wal agarra. Biraanuu Margaa mul'ata Dambal Xiyyoo Jimaa Guddataa Waraaboo Ambassoo deenyoo. Abbaan Dambal City Center fi Mirruu Naggaa Dambal. Mirruu Naggaa Dambal obsee. Baqqalaa Wayyaa obsee. Amma namatti wal argu. Geetaa amma Geetuu jechuun Geetuu Galatee Geetaas International kun yeroo ammaa kana gootota dagatamanii siidan isaanii hin hojjetamne hojjetaa jira. Kasootti bakkee inni xiyyaara ittiin buusesa. Bakkee Baqqalaan xiyyaara itti buusee iddoo seena qabeettii san gubbaarratti seenaa goototaa siidaa goototaa hojjechaa jira amma xumuramaa jira. Seenaan goototaa kan immoo magaalaa Walisoo keessattis hoteela Walisoo cinaatti yoo kana pirezidaantii Shimallis dhaqanii dhagaa bu'uuraa buusanii guyyuma san calqabsiisaniiru siidaa gootota soodota godina Shawaa Kibba Lixaa waan akkanaa kan akka Dajjaazmaach Baqqalaa Wayyaa obsee kan akka Gabra Maariyaam Gaarii kan akka Baalchaa Abbaa Nabsoo kan akka Habta Goorgis Dinagdee kan akka Kondee Kateen akka Fitawraarii Mardaasaa Gadaa siidonni namoota an akka Garasuu Dhukii Abbaa Booraa siidota warraan kanaa hundumaayyuu achitti hojjechiisaa jira. Geetuu jechuun goota Oromoo qabu keessaa nama tokkodha. Nama gootota yaadatu, nama aadaa baddee akka deebisu ta'u baay'ee carraaqu. Nama akkanaa kana Oromoon otoo qabaattee baay'ee namatti tola jechuudha. Inni ilmaan Oromoo keessaa seenaan Oromoo akka hin dagatamne, aadaan Oromoo akka hin banne, maqaan Oromoo gootonni Oromoo akka hin banne nama taasisaa jiruu fi nama Oromoodhaa quuqama guddaa nama qabu abbaa qabeenyaa guddaadha. Innis nuunduu maatii tokko jechuudha. Kanaaf kaasee akka haala maatii waan ka'eef
nama immoo seenaa hojjete seenaan akka hin daganne soo himaniif rakkina hin qabu kan. Animtillee kanumaafini jechuun keessumaayyuu yeroo baay'ee amma iddoo biraatti haasa'ama malee amma gara sadan sooddoo kanatti baay'inaan waa'ee Baqqalaa Wayyaa namni baay'een amma mana barumsatti faadha yeroo haasa'amu kanan dhaga'u. Akkuma seenuma isaa namni beeku haa kaasu jechumaafan akka kaastu barbaade. Gara keetitti deebina. Mee artii Oromoo keessa jirta. Hamma tokko gumaacha laataa jirta. Namoota gumaacha laataa jiran keessaa ati isa tokko duratti siyaasarraan ture jettee siyaasarraan immoo gara artiitti dhufte. Siyaasumaayyuu artiidhaan gaggeessuun ni danda'ama. Jechuun namni tokko isumaayyuu hamma qofaasaa siyaasa gaggeessurra sirba wayii yookaan immoo hojii artii wayii ogummaa isaatiin uummatatti yoo gadhiise kophaa isaatirra nama baay'ee kakaasa jechuudha. Kanaafuu akkuma artiin illee akka humna qabu atu dubbatteerta. Walalullee nan barreessaa yeedalullee waan akkasii jetteerta. Mee artii Oromoo akkamitti hubattamee gama artii biraatiin yeroo ol bira qabdee ilaaltu Oromoon hamma bal'ina isaa hamma baay'ina isaa hojjetamee fi jira jetta. Kanarratti yaada maal qabda? Akkuma ogeessa tokkootitti. Egaa artii yoo jennu muuziqaarra jirtaati waggoota baay'ee jira hundumaa naa kaasuu dandeessa. Yoo hubattee ilaaltee artii naannoo biraati irratti ennaa hubattee ilaaltu waan takkitti waan wal fakkaatu tokko kan argitu. Aadaan Oromoo waraabdee kan hin dhumne. Burqees kan hin gogne. Waa hedduu kan of keessaa qabu. Oromoon hojiin isaa mataa isaatiin aartiidha. Aartiin Oromoo akka aartii saba biraatitti guddate kana qaqqabeera hin jedhu. Namni jedhe soo jiraate dogoggoraadha. Maalifiin aartiin keenya aartii Afrikaa kana keessatti waan hunda caaludha. Aadaa adda addaa qaba yoo hubattee ilaalte. Aadaan Baalee ergittuu argamuu hin danda'u. Warrumti alaa dhufanillee waggaa hin ajaa'ibsifatu waggaa morma kanatti maranii haala saniin taphatan jechuudha. Aadaan Arsii innaa haalli itti shubbisni itti deemamu mataa isaatiin nama hawwata. Aadaan Harargee akkatti shagguyyeen maal jedhamee taphatamu baay'ee kan nama harkisudha. Aadaa Shawaa argite shimala qabannaan mormaan kaanaan Shawaa keessa waa baay'eetu jira waa meeqatu jira. Shawaa keessa kan Bachoo jira kan Meettaa jira kan Salaalee jira. Kana hundaa yoo rukuttaan isaa haalli mormaan itti sirbamu adda. Haan Sooddoo jira. Haalli Sooddoollee kan ittiin haalli ittiin sirbamu adda. Kana keessaa kan Wallaggaa argite akkatti miidhagu. Kan Baalee, kan Iluu Abbaa Booraa, kan Jimmaa, kan Walloo waan hunda kan caalu. Kana hundaayyuu ifaan ifatti bahee haala gaariidhaan aadaan kun calaqqifatamee hojjetameera kan jedhu jechuus hin danda'u hin jedhus. Intu qabne. Intu qabne ganaa baay'ee hedduutu jira. Sumaayyuu amma tokko sirbaatiin wayyaa mul'ateera amma tokko mul'ateera. Maaliif immoo kun tuqamee haala gaariidhaan bahee hin hojjetamne kan jedhu yoo ta'e namni keenyas aartii ofiitii fi aartistii ofii guddisuu hin barbaadu. Abbootiin qabeenyaa aartistiidhaaf humna ta'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf otoo aartistiin Oromoo tokko bakkee kana waan hunda hojjechuu danda'u, beeksisa hojjechuu otoo danda'u, biyya san mul'isuu otoo danda'u, aartii sanii waan hunda ibsuu otoo danda'u, saba biraa barbaadanii ispoonsara taasisu. Abbootiin qabeenyaa kunuu qabeenya guddaadha. Aartiin qabeenya guddaadha bari. Aartiin qabeenya guddaa waan ta'eef abbootiin qabeenyaa garma aartii kanaan illee aartii kana guddisuu irratti otoo ka'anii invest irratti godhanii aartiin siin mul'atti isaanis hin guddatu. Aadaan tun aadaan teenya biyya addunyaa keessatti ajaa'ibsiifamaadha. Aadaan kana otoo addunyaa irratti mul'isanii ofii isaaniitti otoo humna jara kanaa ta'anii humna aartistoota kanaa ta'anii ispoonsara ta'anii aartistoonni akka hojii hojjetan taasifanii hojiin keenya hojiin aartii keenya
aartiin biyya keenyaa seenaan aadaan safuun jiru haala malee guddata. Naa kanarratti ijoolleen waan hunda mul'isuu otoo dandeessu artistoonni humna dhabuudhaan akkaataa itti hojjetan dhabanii hojii isaanii hojjetanii uummataaf dhiyeessuu dadhabanii warra amma qataanii qabatanii taa'an jiru. Biree tokko isa kana isa ati kaaste kana sirriidha. Gama saba keenyatiin abbootiin qabeenyaa akkuma jette waan keenya irratti baay'een hojjetanii. Garuu immoo qajeelfamnumti gama mootummaatiin jiru aartii keenya irratti hojjetamee jira. Akkumaatu jette aartiin qabeenyas qabeenya caaludha. Uummata tokkoyyuu kan sirriitti guddisu kan sirriitti agarsiisu aartiidha. Gama biraatiin gama mootummaa yeroo isin jedhu tokko gama mootummaatiin caasaalee mootummaa keessa jiran keessaa tokko aadaaf turizimiidha. Aartiin immoo achi keessatti jira. Sochiin isaas achi keessatti ilaalama waan ta'eef. Gama mootummaatiin wantoonni kallattiin numti kaayyuu gahaa miti jedhee yaadaan. Maaliif biyyoonni biroo hojjedhaa jiranii kallattii waan ta'e gadi buusu. Asii immoo namni hojjetuyyuu akkumaatu jette hin jajjabeeffamu. Tokko kunis jira. Kanarratti illee jechuun akka komiitti osoo hin ta'in gara fuulduraallee akka sirratu kanarratti illee yaada wayii osoo kaaste. Amma fakkeenya uummata yoo fudhatte uummanni amma baay'ee dammaqeera baay'ee gama isaatti deebi'aa jira. Uummanni kun immoo osoo hojjetamee fi mooroof dammaquu danda'a jedheen yaadaan. Kanarratti immoo mootummaan osoo gahee isaa bahee galmoonni garaagaraa hin jiranii wanti kana jajjabeessan hin jiranii mee kana wajjin ol qabsiisiti kaasa. Ani Oma waan sodaadhu sin qabu hojii aartii kana mootummaan hin beekan jedhu amantaa hin qabu anirra. Maaliifin aartiin meeshaa waraanaa guddaadha bari. Jijjiirama dhufe jedhamu kanallee namni fide aartiidha. Aartistoota. Meeshaan nagaadhaan qabattee uummata itti dammaqsitee uummata itti kakaastee gootummaa uummataa ibsitee otoo eeboo hin qabatin otoo gaachana hin qabatin otoo meeshaa bireenii fi snaayiparii otoo hin qabatin waan uummanni barbaadu ibsitee uummata dammaqsitee qabsoo itti fuftee waan guddaa kan hojjechuu danda'us an hojjechuus dandeessu aartiidha. Kana keessatti mootummaan waa'ee aartii kana wanta tokko waan beekuu natti fakkaatu. Tarii aartistoota tokko ofitti qabanii waan tokko gochuu danda'u ta'a. Namni isaan jaalatan hin jiru. Kana mootummaan ofiisaatti xiyyeeffannoo guddaa irratti qabaachuu qaba. Kanammoo yoo jennu waan kana hundaa baasee guddisuu kan danda'u iddoo hundattuu aadaaf turizimiidha. Aadaaf turizimiin ani natti fakkaata nama gahee waa'ee aadaa qabuu fi nama aadaa ibsuu danda'u waa'ee saniin kan eebbifame iddoo san irratti waan ol kaa'ames natti fakkaatu. Maaliifin yeroo baay'ee warri aadaaf turizimii bakka haqnetti sin argina. Naannoo irrattis haa ta'u, godina irratti haa ta'u, aanaa irratti haa ta'u, gandaroota irratti illee haa ta'u, warri aadaaf turizimii amantaa irratti warra hundaa'edha. Aadaan kun guddattee waan hundaa akka qaqqabdu taasisuu gubbaarratti gaheen isaan taphatan baay'ee gadi aanaadha hin tuqamne jechuu dandeenya. Yeroo adda addaatti wajjin isin dubbanna. Namni aartii beeku sittan hima. Namni aartiin biyya tokko hoo jiraate aartiin kun yoo guddate aartiin aadaa guddifti. Aadaan immoo biyya nageessiti, biyya qabbaneessiti, jaalala biyyatti uumti. Aadaa biyya keetii san dabartee seera qaba mataa isaatiin. Seera aadaa tumamu san, sirni gadaa seera tumu san, nageenya tumu san, dinagdee guddisuudhaaf tumu san, jaalala walii qabaachuudhaaf tumu, jiruuf jireenya walii qabu kan seerri sun tumu aartiidhaan ibsama.
aadaadhaan ibsama. Aadaan jiraate taanaan namni walii waliin lolu. Hangafa beekti aadaan. Quxisuu beekti. Ilmaa ilmoo beekti. Abbaa haadha beekti. Biyyaan keessummaa beekti. Akka keessummaa itti simatan. Biyya ofii beekti. Jaalala beekti. Jibbamsa beekti. Akka itti hojjetan beekti. Aadaan kana hundaa of keessaa qabdi waan ta'eef utoo aadaan kun biyya kana keessatti aadaan Oromoo kun dagaagee guddatee aadaan kun aadaaf turizimii waan kana guddise namni tokko meeshaa waraanaa qabatee walitti hin qabu. Seera qaba mataa isaatiin. Namni seera cabsite oo seera kana cabsite kana taataa seera kanatu taa'aa seera kanatu seera tumaadha kun seera tumaa caffee seera gadaati. Erga kun jiraate ati nama rukuttu. Ati nama arrabsitu. Aadaan suni sitti tumteetti. Kabaja san kabattee deemta, ulfina san qabattee deemta, safuu san eeggachaatii deemta, aadaa san kanaan guddifachaatii deemta jechuudha. Kana waan ta'eef aadaaf turizimiin jalqaba utoo Dakarraa ka'e, Aanoreerraa ka'e warri aadaaf turizimii bakkee sanitti ramadan maal hojjechaa jiru? Waa'ee aadaa, iddoo seena qabeettii, nama aadaa hojjechaa jiru, jaarsolii gurguddoo aadaa beekan. Akkaataa uffannaa biyyaa, akkaataa yaabbii fardaa guksiin itti gulufamu, akkaataa qabannaa gaachanaa, akkaataa guksiitiin uleen akkamitti darbatama, seera kamtu jira, laallibbata kamii kaatee laallibbata kam dabartee waraanta qabdamuu hin qabdu. Kana hundaa haala qaba mataa isaatiin. Haalli bu'aa jira. Akkaataa boon gaafa namni du'e akkamitti boochista. Innuyyuu artiidha baay'ee. Artiidha. Artiidha. Akkamitti boossaa akkamitti boochifta. Waan akkanaa jira. Kana hundumaa kan sirreessu dakanaa qabee inni dakanaa sun ol guddisaatii deeme isa aadaa uummatarraa fudhatu san isa beekarraa fudhatu san barnootaan guddifate waan akkasiitii yoo deeme aadaaf turizimii yoo cime aartiin keenya sin cima aartistoonni keenya sin cimu keessattuu kana gubbaarratti abbootiin qabeenyaa invest gochuun isaan biraa eegama. Aartii ofiitii fi aartistii ofii immoo guddisuudhaaf uummanni hunduu mataa isaatiin gahee irraa eegamu tokko bahuu qaba. As keessatti wanta naa kaaste kana keessatti cuunfaasaa yeroon baasu waan baay'ee kaaste baay'ee. Uummanni tokko kan mul'atu aadaa isaatiin. Aadaan immoo kan ifu gama aartiitiin. Kanaafuu walitti qabaan namaa innumtuu aadaadhas aartiidhas jechuudha. Soosaayitiin tokko aartii eega qabaate, uummanni tokko eega aartii qabaate, uummanni tokko immoo mootummaa ni qabaata. Si galee aartiin humtuu mataa isaatiin mootummaadha jechuudha. Mootummaa oo barbaadee irraasa, mootummaa oo barbaadee hin korsiisa, uummata oo barbaadee hin raffisa, uummata oo barbaadee hin kaasa. Kanaafuu gabaabumatti mootummaan osoo itti fayyadame gama diinagdeetiin itti fayyadamuu danda'a, gama guddinaatiin itti fayyadamuu danda'a, warroota walitti muufatan walitti aarsuu danda'a. Aadaa Oromoo kaasteerta, sirni araaraa jira, sirna baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Kanarratti mootummaan osoo itti fayyadamee biyya ijaaruu gama jedhuun itti fayyadamuu itti dhimma bahuu ni danda'a jechaarti. Sirriidha. Biyya alaa deemanii meeshaalee adda addaa meeshaalee waraanaa kan ittiin wal waraanan kan ittiin wal balleessan kan ittiin diina ittiin eeggachuun weerartuu ittiin eeggachuun gaariidha. Akkuma kana godhan akkuma meeshaa alaa biyya alaatii fiijjisiisan hundumaa aartii fi aadaa safuun jiru kun akka bahu otoo taasifame. Wayina yaadachiste itti fufta. Harka duwwaadha uummanni biyya kanaa uummanni Itoophiyaa yeroo Xaaliyaaniin biyya kana weerartu aartii isaatiin biyyattii sana ofirraa qabuun jaalala biyya isaatii qabu eeboo fi gaachanaan sirba isaatiin eeboo fi gaachana farda isaatiin boombinii fi waa'ee marzii eenyu adda addaa summii adda addaa kan aayiroopilaanidhaan biyyatti xiyyaaraan biyyatti facaaftee uummata san akkasitti isa saniin dadhabdeet eeboo fi gaachanaan uummata san tokkoomsee bahe. Gaafa Afrikaa keessatti gootota cimooleen biyyattii kana jirtu tokkummaa isheetiin. Meeshaan namni yoo tokko ta'e meeshaan dhuftee waan tokko ta'e. Meeshaan inni uummanni kun yeroo san of harkaa qabu meeshaan isaa inni guddaan namoota akka azmaarii warra jedhaman kana gama aartiirra warra jiran kana ka'i haleeli farda kee qabi
humni guddaan jiru kanaa jedhama yeroo san. Ka'e sodaattuudhaan kuni sodaattuudhaan. Geerrarsi bee amma humna bar waraana caala. Jajalla muka qottoo dhakaa muka dhakaraa jajalla muka qottoo uraa muka dhakaraa. Biyya marga baallamii gaaddisa odaa jirraa gaaddisa odaa jirraa. Gaafa diinni boonfattee anuuf jira abbaan mala. Eboo kiyya qabadhee gaachana koo qabadhee boora koorra qubadhee silaa buqqaan guutuu qaboo ganama takkaa lulluuqadhee tangale. Qabirra. Humni tokko kana. Kanaas si hora aartiin onnee sitti hora meeshaa si ta'a si dammaqsa si duchiisa si lolchiisa si qabbaneessa siif ibsa. Kana hojiin kuni warra way hojjechuu danda'aniif ifa ba'uu qaba baay'ee warra akkuma atitti abbootii qabeenyaas ta'e mootummaanis kana sirriitti hubachuu qaba. Sirrii hubachuu qaba itti deemuu qaba. Nama beekumsa akkanaati irratti bobba'e yoo barachuullee baate gorsaa akka ta'u godhanii aadaan suni akka guddattoota maaliif wal lola anifate waan wal lolchiisu maali midhaan nyaanna miti bishaan dhugna bishaan burqaa lafaa ba'e midhaan lafaa facaaftee baafte yoo ati midhaan jaalattu ta'e midhaan masanan sii dhiisa kophaa kootan gara bira taa'ee yoo bishaan jaalatta taanaan bishaan masanan sii dhiisa. Kun immoo aadaa keessatti waan jirudha. Ebeloo yoo nyaatu naman jaalatu hoo jedhaniin hoggaa inni nyaatu bira naqaniin isa aadaadha bakka barameera kun. Namni tokko immoo attimittan kophaa nyaadha. Namni kophaa nyaatu waraabessa jedhameti namni. Namni kophaa nyaatu waraabessaa jedhu. Waraabessi kophaa nyaatu argitee beektaati. Waraabessi dhugaan siin jedhamee ilaali. Waraabessi erga qabee erga ajjeesee booda yuuseetu wal waama. Walwaame waliin nyaata. Kophaa nyaata hoo jedhan illee leenci cabseet koma nyaatee yoo barbaade an oofee wanni jedha malee waraabessaa miti namni kophaa nyaata. Oromoon immoo kophaa nyaachuun beeku. Aadaa waliin nyaachuu qaba. Aadaa wajjiniin dhuguu qaba. Aadaa wajjiniin gammachuu qaba. Aadaa waliif boo'uu, waliif loluu, waliif toluu, waliif qoluu qaba. Waan kana hundaa waan keessa jirruuf aadaa kana gubbaarratti hojii aartii kana gubbaarratti qaamni mootummaa xiyyeeffannaa yoo irratti taasise biyyattii kana gubbaarratti waan wal lolchiisu tokko illee hin jiru. Waan barbaadde geerarsaan itti himta. Waloluu fi yeedaloon yaada sagalee barbaachisaa ta'een yeedaloo isaa tolchitee fi itti himta. Yoo beekee waan san dafee deebise taanaan inni jedha otoo baatee wal himatta seerri jira achi gubbaarratti jilba qabattee kunoo. Ebilu akkana na godhe ebilu akkana na godhe kun yaadadha. Baay'ee aartiin siyaasuma biyya kanaallee hin araarsa. Tasgabbeessa yaada jedhuun qabaan. Jechuun amma siyaasni biyya kanaa baay'inaan jibbarratti ijaaramaa jira. Kalee akkanan ta'ee har'a akkanan ta'een baay'ate. Aartii dhumaanii akkanan ta'een kuni nu fayyadu nu miidhaa nu balleessa deemaa aartiidhaan jechuun ni danda'ama bara. Kaleessi kaleedhaa. Haafu dhiisaa jedheera. Sirba kiyya ammaa kana gubbaarratti haafu dhiisaa hankalee gara tokkoon waan sitti fakkaate aartii san gubbaarratti hojiin aartii san gubbaarratti ittiin ibse haafu dhiisaa. Irratti hundaa'e waa'ee fuudhaa fi heerumaati irratti. Keessatti baruu ergaa. Keessatti ergaa guddaa qabe si eegalu. Sirbi kun sirna fuudhaa fi heerumaa keessatti gaafa 8 mana seenan 8,50 60 gaafa galu 30 ol gaafa galu namni wal fuudhuu dadhabe 8 sanii jechuudha. Fuudhee immoo erga galee akkuma galu fuudhee kadhatee illee san kaffalee yoo galee gaafa galtuun waan nyaattu hin qabdu waan itti bultu hin qabdu. Abbaan 8 kennee fi galii koo barbaade biyyeen nyaattu oomisha biyyeerraa bahe nyaatti malee. Kanaaf wanta akkana kanatu jira. Inni kun nun fayyadu badiidha haafu dhiisaa. Gara tokkoon immoo wal wallaaluu, wal tuffachuu dhaan kan ka'e. Waanan sirba san gubbaarratti dhiyeesse kun laalee butiitu jira. Butiin kun intala jaalatte tokko horiidhaan kaffaltee fudhachuu waan dadhabdeef dargaggeessa qeerroo baafteet shimala ulee baafatteet dhaqxee intala san butta. Warri intalaa akkamitti intalti nurraa fudhatamtiidha.
lola kaasu asiin. Warri gurbaa warri gareen bute immoo intala bunneen deebifnu kanarratti wal fixa. Kan butu eenyu? Oromticha. Kan butamu eenyu? Oromtittiidha. Kan rukutamu eenyu? Oromticha. Kan rukutu eenyu? Oromticha. Kan dhiiga wal dhangalaasu eenyu? Oromticha. Kan dhiigni dhangala'u eenyu? Oromticha. Si eegalu. Haafu dhiisaa. Artistiidha. Biree waan gaarii mari'achaa jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya artist Biraanuu wajjin mariin keenya akkuma itti fufetti jira. Ammas nu waliin turaan affeerraa keenya.